Facebook irraan kaayi har'arraa kaasee jechuudha. Maaliif kana isiniin jechuu jira? Information achi argamu qisaasessuun barbaachisu. Maaliif nam tokko yeroo information fuudhee information isiniin ga'u dhageessanii ummata keenyatti taa'imtanii fi malee Facebook irratti yoo isin baastan namichi gaafa kana information kenne deebisee hin kennu. Kanaaf sagalee hin baasina. Sagalee isin bira jiru hundi keessanuu qusadhaa hin maxxansina. Maaliif xirixxirii keessa galanii jiran eenyutu nu basaasaa jira eenyutu information kennaa jira waan jiru waan amanuu dadhabaniif nam tokko biyya biraa taa'ee information funaanuu jira kun biyya keessa taa'ee information kennaa jira yoo isin fuutanii waan achi dhufu Facebook irra maxxansitan sirrii miti waan jiru hunda baasuun dogoggora ofii keessanii yoo beeytan isin gaa jiran hin maxxansina sagalee naannoo Amaaraa irraa dhufu sagalee ijoollee teenya Walloo irraa dhufu nam tokko Facebook irratti akka hin maxxansine har'a booda sababiin isaa an sa'aatii kanatti Abiyyiin eessa akka jiru beekama. Amma sa'a kanatti Abiyyiin magaalaa kam akka jiru. Abiyyi qoroxaa jiran san beeytanii qoroxaa itti qoroxamee Geetaachoo Raddaa guyyaa kana har'a galgala TV irratti dubbatee ture. Abiyyi Ahmed boojinee isin argisiifna jee jira. Sterling ka jedhamu gaazexeessaan TMH miidiyaa Tigraay. Abiyyi haasofsiisuudhaaf qophaa'ee jira. Yaada isaa waan inni ibsatullee lafa jala qophaa'aa jiran. Isin maaltu sin cinqe information ni ba'uun qabu sinin jechuu kiyya. Amma Abiyyiin waan dubbatti hiike moo hin sobe ka jedhuuf dubbii qabatamaa isinitti himna jechuudha. Abiyyiin Ahmed kaleessa duula deema jedhee murteessee jira. Dhuga murteesse. Dhugumaan dirree waraanaa jiraallee har'a jechuu har'a dhaqee jira. Soba takka isinitti himnu guyyaa har'a Abiyyiin dhaqee jira. Ajaajaa oole waraanas lolaa ooles meeshaa waraanaa gugurdaa xamadee Dabrazet keessa akka waraanni Dabra Birhaan keessa baasanii jiranii Dabrazet irratti meeshaa gugurdaa kana xamadanii Abiyyiin achirra taa'ee ajajaa oole. Amma maaltu deemaa jira? Abiyyiin meeshaa gugurdaa amaje isa qofaa miti Biraanuun Juulaa waliin jira, Baacaan Dabalee waliin jira, Jeneraalli humna qilleensaa Jeneraal Muhammad waliin jira, loltuun Itoophiyaan qabdu ol aanaa ka jedhamu hundi Abiyyii wajjin jiran. Hundi isaanii ummanni biyya sanii yoo milkooftan takkamatti milkaa'uudhaaf deemta. Abiyyiin booji'amee irraa fuudhaaf hin ta'an hundi isaanii takkabatti booji'amaa jiran bakka takka jiran waan ta'eef Baacaa Dabalee Biraanuu Juulaa Jeneraal Muhammad Maarree Fayyisaan maal leellisaallee achiin dhabamu Fayyisaan leellisaa dhugatti waan jette guutuu keetiif an akka nama tokkootinti TV Tigraay qofa irratti si argee interview ati gootu qofa si eega Fayyisaa leellisaa garuu bravo waadaadha waan jette guuttee jirta bakka dhiira jechuun akka Fayyisaa leellisaa kan waan takkatti bichaas irraa barbaadan Fayyisaa leellisaa irra booda yoo lubbuudhaan carraa argatte mahazuus arabni maal jetti beektaa mahazuus jetti jecha arabni jettu kana yoo mahazuuzii taate jechuudha mahazuuz jechuun nama carraa qabu iddilanyaa yoo taate televiziyoona Tigraay irratti mul'attee interview goota yoo ammoo iddilanyaa hin ta'in biyyatti dabalamta jechuu kiyya maaliif lola deemtee jirta hin jiraadhaaf hin du'aan suni waan biraati abbaan carraa argate tamarrakuu jechuun jaran iddiliidha lammaffaa dhalachuudha bar waraana deemtee booji'amuun lammaffaa dhalachuu jedhama ujoollee booji'amtee maqalee guutte tana mahazuuz jedhaman jarram guyyaa isaanii ittuun gahin lammaffaa dhalatan amma asirratti Fayyisaa leellisaa maaliif maqaa isaa kaaftee hojjettan kadiirota biltsiginnaa keessaa namni Abiyyii waliin uf qabee waraanaaf uf qopheesse jedhe tokko Fayyisaa leellisaati lammaffaan Jeneraal Kaasaayee Camadaati Mutsafaan Jaarraa sobduudha isiniin hin jenne kaleessuma Mutsafaan sobduudha waan takkan fayyadu kijiba propaganda bichaa dalagaa isiniin jee Mutsafaan Jaarraa hangaasaan Ibraahim sobduudha propaganda bichaa dalagaa maa uf hin qabin maa akka dhiiraa dirree waraanaa deemnan jee Mutsafaan Jaarraa maal jechaa ture ani ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo ture no ati bishaan baachaa turte ummata waliin naqaa turte basaastuudha wayyaanee dalagaa turte gaafa nu jennu no ani ajajaa woboo ture jedhe har'a laalame Abiyyi Ahmadiif jecha Abiyyiin ufii isaatii wareegama kafaluudhaaf waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee mataa shurrubbaatii fi waraana Tigraay waliin Abiyyiin taaggala Mutsafaan ammoo liivirra taa'ee liivirraa iyya mee laala jaran garaagarummaa laalame Mutsafaa Jaarraa jechuun sobduun akka isaan jiru yoo dhiira ta'e akkuma Fayyisaa leellisaan sanborganama dirree waraanaatitti isa arguu qabna yoo dhiira ta'e akkuma Abiyyi Ahmad waadaa seenee ka'uudha qaba televiziyoona rabbayee galgala ganama oduu oofuun maal isa fayyada no hangaa sa'aatillee dhaqi dirree waraanaa Alamuun Simee uf qabe Fayyisaa leellisaa uf qabe Jeneraal Kaasaayee Camadaa uf qabe maaluma eeytan jedha bar hangaa samaa fi Mutsafaan taayyee danda'a
ati yoo yookaan kaayyoota Oromoo jeetu cukkoo nyaattan cukkoon gadi isin taru jettee Jawaar faa qeeqaa turte maaltu Abiyyi irraa si hambiseera maaluuf hin qabinati wareegama kafaluudhaaf Abiyyi waliin deemee taarika keessa gal maan deemne yaa salaam Fayyisaa Leellisaa carraa takkatti tana si hawwaan televijiinuma Tigraay qofa irratti si argee yeroo ati achirraa ceephoo buufattu qofa si arguu barbaada Fayyisaa Leellisaa tana qofa si hawwaan waan biraa siin hawwaan tana qofa inshallah tana obsaan eegganna torbee tana qofa kaamee yoo rabbi jedhe dabraseetittu booji'amuu dandeessu dabrasinatti booji'amuu dandeessu hin beekamu yookaan edanaa booji'amtanii bultanii yoo dirree waraanaa jiraattan amma waan qabatamaa isinitti himna Abiyyiin Ahmad akkuma jedhe guyyaa har'aa takkatti illee taatu waadaa guutee jira har'a ajajaa waraanaa isa ture amma Abiyyiin muummicha ministeera Itoophiyaa hin jedhamu bakka shaaramee jiramin maaliifi har'arraa kaasee Abiyyiin Itaamaajoor Shumiidha ajajaa waraanaati malee ministeera Itoophiyaati miti Itoophiyaan har'a muummicha ministeera hin qabdu hin qabdu ajajaa waraanaa qofa qabdi Abiyyiin ajajaa waraanaati baacaan dabalee isa jalatti Itaamaajoor Shumiin amma Abiyyii jedhama ajajaa humna waliigala raayyaa ittisa biyyaa Abiyyi Ahmadi Itoophiyaan muummicha ministeeraa barbaadde har'a xaqlaay ministeer isa jedhan san barbaaddii jechuudha biyyi kanaaf amma waan isinitti himnu Abiyyiin dirree jira achirra taa'ee waan tokko ajajaa oolee akka informeeshinii achiin dhufetti qeeraa moo maal waraana jedhamu kaleenjisanii maayii kana walitti qaban san hunda fidatee dhufe jedha waraana kana faannoo milishaa humna addaa Oromiyaa liyyuu haylii kana hunda fidee dhufe jan amma meeshaa gurguddaa kana xamate kanuma achi taa'ee bum godha jedhan achuma taa'ee kanuma bum amma ka falli itti baafamaa jira iddoo inni jiru hubatamee jira informeeshinii gahaa jira qoroxaa jedhamu kana itti muraa jira nama qoroxaa beeytu qoroxaa itti muramaa jira amma inni dabra birahaan jiraami gubbanarraan itti marfamaa jira lokoftorii yoo ol ka'e keessaa bahuu hin danda'u qabamuuf deema maaliifi bakki inni jiru hubatame iddoo isaan jiru hubatame akkuma kanaan dura waraana isaa kibitti godhanii booji'an san bifa kanaan Abiyyiin Ahmad edana yookaan borii fiftaan hin booji'amu akka dhumatee tanuma dubbiin maaliifi informeeshinii qabatamaa qabna isiniin jaa informeeshinii qabatamaa kasoba takkan ta'an ilaal kasoba nama amma dabra sinaa irraa informeeshinii dhufu jira waraanni eessa jira ka jedhe dabra birhaanii fi dabra sinaa jidduun lolamaa jira waraanni Abiyyi Ahmad dabra birhaan irraa achi as tokkosa waraanni adda bilisummaa Oromootii fi waraanni TDF qeerroo walloo asirraa dabra sinaa irraa achi lolan waraanni amma dabra sinaan bar amma waraana Tigraay harka jirti bar waraana adda bilisummaa Oromoo harka jirti ummata keenya qeerroo walloo harka jirti amma wanti godhamaa jiru boota Abiyyiin jiru adda baafamee jira osoo waan inni jedhetti isiniin himin Abiyyiin dirree waraanaa jira ajajaa oole qabatamatti achi taa'ee ajajaa oole waraana eessaa fide jennaan waraana qeerarra ture faannoo maalii minaamen jedhaa jira maal jedhanii iyyuu beeytanii waraanni amma jalqabee jaan jarri addisii waraanni reef jalqabne jedhan waraana har'a jalqabne jedhan waraana har'a jalqabne Abiyyi illee waan jiru hunda fidee dhufe Fayyisaa Leellisaa fa'allee dhufanni jeneraal Kaasaa illee ni deema jedhee hattan isa dhumaa irratti Hayileen Gabrasillaasee illee waadaa seenee jira waan waadaa seeneen beeynu birrii taatii fi ufii deemuu jedha nama baay'eetu uf qabaa jira kanaaf waraana amma Abiyyiin fidee dhufe waraana baay'ee guddaadha akkuma isiniin jenne Abiyyiin achi jira ajajaa oolee borii fiftaan achi oolaa fi amma har'a aguma gizee saniiti malee waysaa kana achi jira mun kiyyoon inni ta'u fi xiqqaata deebi'ee Finfinnee 4 kiiloo wanni isaa keessa jira amma inni tokko egaa kana isinitti himne waa'ee waraana amma waan Abiyyiin godheef isinitti hima dhageeffadha Abiyyiin maaliif waraanatti deeme maaliif loluu murteesse beektu isinitti hima dhageeffadha waashan tokko waraana isaa Maqalee keessatti booji'ame ka kanaan dura waraana kennaa miti jedhanii waakkatan san addunyaan laaltee itti kolfitee diqqa guddaan itti kolfee ummanni Itoophiyaa waraana kana baay'atu booji'ame Abiyyiin Ahmad achirra turuun qabu ka jedhu komiin bakka bakka itti ka'ee jennaan shinfatii san dhoysuudhaaf kana labse takka jedha lammaffarratti waraanni isaa mooralii jedhan hamilee cabe waraana isaa hamilee ni cabe waraanni loluu dadhabe kadhaqe hundin booji'ama kanarraan faannoon milishaan humni adda Amaaraa kun ijoollee Oromoo ufii isaaniitii ajjeesu mooralii waraanaa hin cabe ilmaan Oromoo akka jirtuun harkuma kennachuu murteessite lamma kana sadaffaan guyyaa kaleessa dheengadda jechuun waraana isaa ufii isaatii rukute shawaa roobit keessaa waraana wayita waraana TDF fi waraana dabsumaa injifatee achi keessaa baasu waraana ufii isaatii dirooniidhaan rukute kanas dhoysuudhaaf ummanni itti bahee akkami waraanni rukutamaa
waraanni keenya kami rukutama ka jedhu komiin garagaraa ka'e jennaan kana shaffanuudhaaf ani lolaa jedhee murteesse. Sadii afraffaa ummata biyya san keessa jiru muummichi ministeeraatuu lola deemee muummeen ministeeraa lola deemanii ani maaliif ta'a jedhee namni martuu ka'ee waraana haa deemuufi. Ummanni deemuu didee jennaan ummata kakaasuuf godhe. Tokko ammoo kadiiree fi warri gandaaf maalii keessa jiran kuni muummichi ministeeraa ka'ee ofii isaatii dirree waraanaa ka jiru ati akkamitti itti jedhanii ijoollee gandarraa galmeessan ka'iitillee lola deemta maqaa nama galmeessu itti fufee jira amma kanatti jira nama. Abiyyiinuu deemee ati wanni teettuuf hin jirtu ani diqqaa guddaa waraana oofaa jiran dubartii dhiira osoo hin jenne jechuudha. Adaanechi Abeebee akkuma siinarra barreeffama siinarra barreessite agartanii jirta. Nam tokko hafuun qabu dubartii dadhabduu fi jaarsa dullacha waan hin ta'iniin hundi isaanii gara dirree waraanaa deemuu qaba ka jedhu Adaanechi Abeebee gara OBN'n barreessee jira jala seenaa dubbisa. Tokko kana ummata waraanatti oofuudhaaf kakaase muummichi ministeera lola deeme nu maaliif teenna jedhee ummanni uf qabee haa deemuufi takka. Isa dhumaa irratti baqachuudhaaf godhe. Shuf nuti barin beeyna waan Abiyyiin dalagu hunda isaa baqachuu jechuun maal jechuu Abiyyiin Ahmad yoo calliseetuma dirree waraanaa dhaquu baatee maasaraa san keessa taa'e osoo hin beeyne qabama. Amma wannummaan inni kana murteesseefu baqachuudhaaf godhe dheessuu edaa bar. Maal taatan isin Abiyyiin har'a qofa achi dhaabata boriif iftaan achi hin jiru. Sitti maan mee informishiina bor waan bor galgala nu isiniif nu eeggadha. Oduudhaan bor qabadhee isinii ufu na eega. Abiyyiin Ahmad bor dirree waraanaan oolu dhugaa isinitti maan har'a qofa achi dhaqee fotoo ka'ee waraana diqqoo isii ajajee muummichi ministeeraa waraanarra jedha uummanni Itoophiyaa diqqaa guddaa waraanatti deema inni ta'uufiiti paarkii boolla jala qotateedhanii dhaqee Hinxooxxoo galee Hinxooxxoo ciisuudha. Zatee isaan beektan isin wanni inni kana godheef dheessuudhaaf haala mijjeeffate. Namicha isaatitti bu'aa mara mijjeeffachuu isatti dheessaaf miliqaaf biyyarraa bahuudhaaf haala mijjeeffate boolla qotachaa jira. Maaliif boolla qotata? Warri araat kiilootti isa marsee taa'u sun soddaawwan isaanii dabalatee nam tokko kam ija isaa dura akka inni ija duraan dabne isa eeguu jira. Warra isa eegu san jala faana miliifate jechuudha. Maal godhee waraana deemee muummichi ministeeraa lolchiisaa jira tokko gowwaan inni garuu lolchiisuuf hin deemne loluufis hin deemne baqachuudhaaf godhe. Baqachuudhaaf haala mijjeeffate xayyaara isaa qopheeffate lokoftorii isaa qopheeffate xayyaaruma isaa keessa bu'ee akkamii maaliif kana godha? Tokko nama itti amanu waraana isaa keessaa bakka buufateetti informishiina kiyya waan dalagu bakka an jiru nam tokko hin himinaa jedheetti saniin gara kaalitti boola tolfatee wayita galu galgala bakka itti galu qaba wayita bulu galgala bakka bulu qaba. Kanaafi ba'eetiin biyya san keessaa dheessuudhaaf murteesse malee Abiyyi Ahmad isinitti maalaal har'a sa'aatii kanarraa kaasee haga borsaa kanaatitti yoo lole akka inni edana booji'amuun beekaan edana siifi maalaal har'a itti oolee bor galgala oolee guyyaa har'aa dirree waraanaa sanii sosocho'uu baate edana booji'amee miidiyaa Tigraay irratti Geetaachoo Raddaa bira dhaabate intarvii ka isa godhu agartan jechuu kiyya. Sababiin isaa hin lolu lollaaniin akka inni guyyaa takkatti booji'amu beeka. Kanaaf dhaqee safara san dhaabatee hin lolu. Warri miidhamuudhaaf deemu miskiin akka Fayyisaa Leellisaa kan agarte hanga isaan Ibraahim ammoo kata'uu miti sun. Mustaafaan Jaarraa dide sunis lola deemaan jiru. Taayyeen danda'a didee jira. Sunniin kijibdoota abbichuu jedhanii abbichuu jaalannaa jedhan maaf hin deemne waraan. Maaluma eedan jaabarrisin gadi yaa'a deemaa isin. Abiyyiin sobee wanti inni godheef tokko baduudhaaf godhe biyyarraa miliquudhaaf godhe ummata jala faana dabsee miliquudhaaf godhe lammaffarratti wanti inni waan kana godheef ummata kakaasuudhaaf Abiyyiin lola deeme jedhanii ummata lolatti haa oofaniif ummata nagaa ficcisiisuuf ummata miskiina waraanatti oofuuf tooftaa kana mala ta'e isiniin jechuu kiyya. Wanti bira dhiibbaa fiduu danda'a Abiyyi irratti dhiibbaa hammanan jedhamne fiduu danda'a. Namichi kaleessa badhaasa Noobil Piraayisii fudhate ummata guutuudhaan aniyyuu lolaa jira koottaa lolaa jedhee ummata biyyaa guutuu gurraachaaf adiitu nuun lolaa jira biyya badhaadhaan nuun lolaa jira koottaana waliin dhaabadhaa ummanni Itoophiyaa wanni taatan jedhee lola labsuun isaa addunyaa biratti akka inni guutumatti jibbamuu fi imbaasiin Itoophiyaa keessa jiru hundi akka achi gadhiisee bahu godhe jechuudha. Sababiin isaa biyyi mootummaan qabdu diqqaa guddaa waraanatti labsame qotee bulaan lola deem jedhiin gabareen lola deem jedhaniin barsiisaan lola deem jedhaniin namni waa dalagu dhabamaa jira jechuu kiyya. Kanaaf biyya sanitti wanni deemaa jiru waan ulfaataadha. Tokko rakkoo beelaatti mudachuudhaaf deema Itoophiyaa. Lama ekonomii. Sadi diinagdee. Isa dhumaa irratti ummanni biyya sanii ufii wanyaachuudhaaf deema. Akkanatti yoo itti kafuufu taate jechuudha. Sababiin isaa Adaanechi waan isin barreessite laala.
labsi abiyyiin ahmad labse laala qotee bulaan qonna dhiisi barataan barumsa dhiisi hundi isaa gara dirree waraanaa ka sangaa qabu sangaa tokkocha kenne ka re'ee qabu re'ee takkatti ka lukkuu qabu amma deengaddafaa maal jaan beekani lukkuu 40 lokko walitti qabne lukkuullee guuruu jammara nama isa dhumaa irratti kuni amma waan ulfaataadha isa dhumaa irratti biltsiginnaan lukkuu fidaa jechuu jalqabde nama dhiisa hoolaa dhiisa re'ee dhiisaati lukkuu qabdan kennaa lukkuu akkamitti mootummaan lukkuu namarraa fudhata jira salphinne guddaa kun bar wallaahi barreeffama dhagaa laala OBN jala godina kam keessa abboo lukkuu 42 sila lukkuu 42 fi sangaa 26 kennee jaan maal jechuudha kun biyyi suni walumaa galatti abiyyiin ahmad biyya waan hin taane keessa galchee mootummaan kaleessa badhaasa looreetii addunyaa fudhate ufii kiyyaa lola deemaa jira ummanni Itoophiyaa waliin koottaa taarika keessa gallaa galmee taarikaa irra galmoofnaa namni galmee taarikaa irra galmaa'uu barbaadanna waliin koottaa jedhee wayita waan akkana labsu kuni maal agarsiisa beektu biyya san guutumatti beelaa fi rakkoodhaaf saaxilamaa akka biyyi sun jirtu ifa gala jechuudha hayyuu fedhee hin gala beekaa fedhee hin gala tanuma dubbiin jirtu ka garana yoo gabareen hin facaasin yoo hiqotin yoo qotee bulaan loowwan isaan tiifatin yoo hoolaa isaan tiifatin akka duubaan beelli dhufu beeytanii qawwee qofa nyaachuu edha ummanni Itoophiyaa gaafa qotee bulaallee lola deem jedhaniin gaafa barataan barumsa dhiisi lola deem jedhaniin gaafa barsiisaa kana keessaa kana nuu kennaa jedhanii nama waaman guutumattuu waan Itoophiyaa jedhamu balleessaara jechuudha biyyiin ufis balleessee biyyallee balleessaa jira nam tokko silaa biyya kalolu waraana qabdi biyyi takka waraanatu lolaa ummata biyya sanii hundaan gara waraanaa jechuun waan isaan yaadannaan galu walumaa galatti addunyaan rifatiinsarraa kaka'e Ameerikaa waraana isii kumaatamaan Jibuutitti asallafsiiftee jirti rakkoon biyya sanii yoo kajabaatee itti fufu taate waraanni Ameerikaa sakandii muraasa keessatti Itoophiyaan uf dha'uudhaaf wanti hundi qophaa'ee jira isa dhumaa irratti ammoo wanti tokko abiyyiidha irratti wanti murtaa'uu deemu jira yakka dalage jenosaayidii ummata Tigraay irratti dalage ka jedhu Ameerikaa fi biyyoonni garaagaraa irratti murteessaa jiranii gaafa wanti kun murtaa'e dhalattoota Tigraay fi ilmaan Oromoo Oromiyaa hunda keessaa funaanamanii hidhamaa jiran akkuma isin argitan kana nam tokko hafaan jiru dhalataa Tigraay ta'ee Oromoo bakka arganitti shanee jedhanii guuranii hidhaa jiranii ilmaan Oromoo hafaan jirtu maqaa shanee jedhuun kaan ammoo guuranii gaazexeessaa Abdusalaam Faayoo ka yaadattan taate hunda isaanii bakka walii funaananii hidhaa jiran kanallee addunyaan balaaleffachaa jirti wanti godhamaa jiru waan balaaleffatamuu qabu waan dhoowwamuu qabu ka jedhu bakka jiru hunda abiyyi irratti duule banamee jenosaayidii irra murteessanii gara isa dhumaa irratti addunyaan seentee abiyyi olaantummaa seeraa jala oolchuudhaaf deemti yookaan ammoo yoo borii fiftaan ka dhugaan dirree waraanaa dhaabatee lolu taate in booji'ama jennee abdii qabna inni booji'amnaan biyyi nagaatti baatii baacaa waliin booji'amaa Biraanuu Juulaa waliin booji'amaa jeneraal Muhammad wajjiin booji'amaa bakka biyyi nagaatti baate gaafa jarri kun olaantummaa seeraa jala golan namni lola labsuun jiru namni waraana labsuun jiru hundi isaanii halkan takkaan olaantummaa seeraa jala oolan jechuudha kana wanti jiru walumaa galatti abiyyiin murtee kana ka dabarseef baqachuudhaaf isiniin jechuu kiyya baqachuudhaaf godhee yoo dhiira taate bee torbee takkatti achi dhaabatee haalolu torbee takkatti haalolchiisu halkan takkan bulchan booji'uudhaaf halkan takka edana lolaa osoo bule edana qabama garuu inni amma sa'a kanatti achi hin jiru qaata tare inxooxxoo jira inxooxxoo paarkii inxooxxoo jala achi boolla qotatee boolla jala jira edaniin kanaaf hin soba namichi dirree waraanaa dhaabatee loluu fi miti ummata miskiina ficcisiisuudhaaf ummata lolatti kakaasuudhaaf tooftaa kana malate isiniin ja'a dubbiin abiyyi tana fakkaatti kaan ammoo Tigraay keessatti rakkoo isa mudate dhoysuu fi kaan ammoo waraana isaa ka rukutame dhoysuuf akka namni itti iyyee namichi kun akkami kana nu godhe hin jenne bakka namni amma maal haasaa jira gartanii abiyyi nu lola deemee ebalullee lola deema jee amma ajandaan kana ta'e tanuma jijjiiree halkan takka hafuura baafadhaaf godhe malee loluufi miti abiyyiin ahmad gowwaan ta'inaasi lolchiisuufis miti loluufis miti ajandaa isaa halkan takkaaf jijjiiree buluu barbaada inni kaayoo isaati kun garuu booji'amuudhaaf deema finfinnema keessatti onxooxxoma keessa qabamuudhaaf deema kanaaf wanti jirtu kana fakkaata kabiraa waa'ee waraanaa kana fakkaata waraana adda bilisummaa Oromoo hinjifannoo cucculuqa galmeessee finfinneetti dhiyaachaa jira kallattii hundaan finfinnee marsaa jira kana isa dhumaa irratti itti deebi'a amma wanni adda durummaadhaan ajandaa ta'ee haasa'amaa jiru tokko waa'ee hayyoota Oromooti akkuma Saamu'eel Baqqalaa barreessetti mana hidhamtoota halkan kanaan dura guyyaa akkana hidhee barreessee ture jeequmsa achitti ka'ee qaamni hin beekamne halkan dhufee mana duubaan cabsee seenuudhaan dhiibbaa garaagaraa godhuu yaalamee wanti sun harka diqqoo yeroodhaaf fashalaa'ee jira ka jedhu waan akkasiisan barreessee ture asirratti maal isiniin jechuu barbaada Oromoo
dammaquu isin barbaachisa. Ija lamaan banadhaa rafaa jenne ija lamaan banadhaa rafaa. Hayyoonni Oromoo biyya alaa jirtan istiraateejii tokko kaaya. Ummanni hojiitti hiikee dhiisee waan tokko lafa kaaya itti socho'amu. Gizee kana keessattuu jechuudha. Jawaar fa'a kaleessallee an akka dhuunfaa kootiititti anaa miti ka isa eege. Rabbitu isa eege. Fuulduratti illee rabbitu isa eega. Waan dhufe hundaafuu jarri qophoodha. Wareegamuufis qophoodha. Saba kanaaf jecha lubbuu fi kennanii kaleessallee mana hidhaa jiran malee taphaa fi miti waggaa tokko qaallitti ciisaa ka jiran. Hacaaluun ka wareegame taphaa fi miti. Sabni kun wayitti haa ba'u jedhee wareegame. Jawaar ka hidhaa jiru taphaa fi miti. Oromoo wayitti haa baatu jedhee hidhaa jira. Baqqalaan ka hidhaa jiru taphaa fi miti. Oromoo wayitti haa baatu jedhee hidhaa jira. Jarri sun qophoodha jarana. Jawaar qophaayaadha wareegamuufis yoo jiraate gadi ba'ee isin tajaajiluufis. Kana dhugaa jirtu walitti himnalaa. Isin tajaajiluufis yoo du'es qophoodha isiniif wareegamuuf. Kaleessallee lubbuuf isinii kenne kijiba isiniin qabsoof. Kondominiyeemii fudhachuuf isiniin qabsoof. Makiinaa takka fudhachuuf isiniin qabsoofne. Mana takka fudhachuuf isiniin qabsoofne Jawaar. Wareegama barbaachisu kafalee seenaa jaarraan abbaa gadaa galmeessirra deebi'ee galmeessa jedhe. Seenaa Hayileen Fidaa galmeessirra deebi'ee galmeessa jedhe. Seenaa Taaddasaa Birruu irra deebi'ee galmeessa jedhe. Seenaa Usmaayyoo Muusaa irra deebi'ee galmeessa jedhe. Yoo saba kanaaf wareegame nan qocca'u jedhe. Waan kaleessa dalagellee ittiin gaabbu akana booda dhufullee ittiin gaabbu jedhe. Ilaalaa Jawaariif hin booyin ofii keetiif booyi. Baqqalaaf hin booyin ofii keetiif booyi. Osoo akkatti ati teettee laaltu hayyuun kee jatee dura nyaatamuun osoo akkatti teettee laaltu xilaanni hayyuu kee dhabamsiisuun Jawaar komachuun of komadhu. Oromoo jechuun maal akka ta'e of xiinxalli. Bara baraan teetteetuma bootta. Bara baraan achiin rakkoon dhalame ma himta. Nama du'e faarsuun aadaa kenna ta'e. No. Ka jiru faarsuudha qabna. Ka jiru tumsuudha qabna. Ka jiru wajjin dhaabbachuudha qabna. Ka jiru wajjin hiriira bahuudha qabna. Eega nam tokko du'e tishartii isaa fannifannee fotoo isaa qabannee olii gaggulufuun waan hiikate kan qabne jaran. Fakkeenya siifi malaa du'a Jawaariif diqqoolleen dhiphatina. Wallaahi billaahi. Du'a Baqqalaatiif diqqoolleen dhiphatin. Du'a Jaalabdii Raggaasaatiif diqqoolleen dhiphatin. Du'a Koloneel Gammachuu Ayyaanaatiif diqqoolleen dhiphatin. Hamzaa Booranaatiif diqqoolleen dhiphatin. Shamsaddiin Xaahaatiif diqqoolleen dhiphatin. Arafaat Abubakariif diqqoolleen dhiphatin. Ati warri lubbuudhaan jirtu. Gaafa Jawaarsi keessaa nyaatame. Gaafa Baqqalaansi keessaa nyaatame. Akka itti jiraattu uf laali Oromoo. Oromoo jettee jiraattaa fi maqaa biraa baafattaa san qophaa'u sirra jira jechuu kiyya. Oromoodha jettee itti fuftaa fi Oromummaa tan ofirraa lafa keettaa san uf gaafachuu sirra jira. Jawaar du'us nasbeen gizee takka qofa duuti laman duutu bar. Dheengadda marroon itti himee jire. Abiyyiin Ahmad waraana keenya ajjeesee jedhe ilmaan Oromoo ajjeesee shaneedha jee lafarra gottotaa jee. Ani yoo ajjeesee waraana piippiiti jee lafarra gottote. Ani namummaan kiyya maalirree jee. Garaagarummaan kiyyaaf ka Abiyyii maalii jee. Seegalee. Dhiira akkanatti yaaddu qabda Oromooti. Abiyyiin Oromoo ajjeesee shanee jee lafarra harkiseef nuti bilchiginnaa ajjeefnee bilchiginnaan ennee lafarra harkisuu nurra hin jiru. Dogoggora guddaadha. Kanaaf dhaamsi ansii dhaamuu barbaadu akka Oromootitti kaleessa nadhii gammadaa haga har'aatitti nutti himuu didanii jettanii booyaa turtaniimi. Jawaar qaallitti jira lubbuudhaan jira falmadhuu baasii siin jaan nadhii gammadaa har'aati. Ka du'e saniif faarsuu miti ka har'aa kana bu'arra oolchii siin jaan. Hacaaluun osoo ijjitee san akkana laaltu jatee san dura wareegame. Booyaa turtan waggaa tokko guutuu. Baqqalaan hidhamee hidhaa taa'e waggaa tokko guutuu. Booyaa turtan hin booyinaa Oromoo imimmaan dhiisaa garaa keessan jabeeffadhaa marxoo teessan hidhadhaa ciniinnadhaa Jawaar ciniinnadhaa Baqqalaan ciniinnate jedhee isinitti iyyaa tureera. Har'a ammoo Jawaariin ajjeesuudhaaf Abiyyiin mala malee jira. Jarana Abiyyiin Jawaar ajjeesee dhiisee qabsoodha wassaanyiin du'a isaa maatiin isaa himuudha. Isin ammoo Oromoo waan sirraa eeggamu godhuu qabdaati. Sa'atii kanatti anas taa'ee haasa'aa jira. Atillee mana kee galtee ciisaa jirta. Qeerroon biyyaallee mana ofii ciisaa jirti. Jawaar sa'a kanatti maalirra jiraa beeytanii? Namni quba qabu hin jiru. Maarree Feesbuukaan booyuun imimmaan gannaquun imimmaaniif of qopheessuun furmaata ta'a? No. Wallaahi furmaata hin ta'u. Ani Jawaarii booyuu qaata dhiise. Si galee kaleessa booyee fi anjennaan Geetaachoo Raddaatii booyaa naan jette ijoolleen piippi. Ijoolleen bilchiginnaa akkas naan jette bar. Gaafa an Oromoo Jawaariif jedhee isinitti booye
Geetaachoo Raddaatiif booya Dabratsiyooniif booya jedhanii olii ganna oofaa turan. Warroonni soddaawwan Abiyyii jechuudha. Ijoolleen himiyyee. Walumaa galatti dhaamsan siidhaamuu barbaadu. Waa takka godhe Oromoo. Yeroon kun yeroo murteessaadha. Biltsiginnaan kuftee jirti. Abiyyi yoo guddate torbee lama qofa tura. San caalaan turu. Dirree waraanaa deemee jira. Yookaan edana booji'ama. Yookaan edana rasaasni badhee fi dufiisiitiin fiiturra buutee dhabamsiifti. Yookaan fanjii takkatti ufiisaatiin tokko utu dhufee dhabamsiisa. Inni yeroo dheeraa jiraachuu hin danda'u. Ani kasiifi mula. Jawaaris yoo du'e homaa miti. Garuu Oromoo ati maaliif qophooyte? Meesi gaafadha. Jawaariin edana rakkoon irraa ga'u qophoon kee maal fakkaata Oromoo? Tana walaa gaafannu jiran. Mee deebinaaf laata? Jawaariif Baqqalaa irra edana rakkoo yoo ga'e qophoon kee maal fakkaata Oromoo? Hiriira bahuu qophooyte? Justice for Jawaar Muhammad. Justice for Baqqalaa Garbaa. Kanaaf qophaayaa jirtani. Ani kaayoon kiyya tokko. Jawaar du'us jiraatus yoo jiraate na tajaajila. Yoo du'e hujii inni irraa du'e galmaan ga'uudhaaf taaggaluu qaba. Warra isa ajjeese mataa itti hidhuudhaaf taaggala malee an akka keessaa wallaahi sakandii takkaaf Jawaariin faara rakkoon ga'e jedhee akka kaleessaa san isin wajjin fiiguwan. Sakandii takkaaf kaayoo kiyya tokko qabadhe. Kaayoo marroo tumsa. Kaayoo waraana adda bilisummaa Oromoo tumsa. Oromoollee kanarratti waama. Marroodhaaf gaachina ta'a. Marroo waliin dhaabbadha. Kiishii kiyyaanis yaadaanis waan hundaan hin deeggara. Karaan tokkochi karaan nagaa karaan Jawaariidhaa baasuu danda'us karama marrooti. Karaan Oromiyaa bilisoomsus karama marrooti. Saniin gara kaanitti qeerroo eessa jirta? No. Sitti mallaa. Jawaar yoo waa ta'e maal gochuu qabna waan jedhu irra dalagu isinirra jira barra. Abiyyiin Jawaar ajjeesaa jirarra yoo Jawaarira rakkoon ga'e maal goonaa? Of gaafataa jirtanii isin ijoolleen Oromoo kana. Kana ofaa gaafannu warri OMN irratti silaa nu carraa nuun kennitanii yeroo ganzaba kumaatamaan namni OMN jala dhaabatu tokko ana. Guyyaa takka naaf feertanii warri OMN waan isin haasoftan san caalaa haasaanam. Akka wal beeytanii wal affeertan maaf na affeerreen? Dhugaa jiitti warra OMN waan isin haasoftan sanii olitti haasaa. Garuu nama beeytan nama isinii aanu affeertanii cim. Nuti warra arra Oromoo akka Oromootitti halkanii guyyaa iyyee ummata keenya kakaasaa jiru keessaa tokko. Silaa carraa naa kennuu qabdan isin warra OMN qarqaarsallee yoo ta'e bira dhaabachaa jirra miidiyaa kenna. Kanaaf yaadaan nu caaltanii osoo hin taane akka wal beeytanii wal affeertan isiniin jechuu barbaadeetti. Sirreeffachuu qabdan sanillee. Nama beeytan qofa fiddanii ajjiin taa'uun kuni waan hin taane akkuma Minisoota wal beeytan yookaan akkuma Awurooppaa kana keessa walii WhatsApp walii barreessitanii yoo wal affeertan kuni biyya saniif yaaduu miti yaada fudhatama qabullee miti. Na affeeruu qabda yaadni kiyya eenyumaa olittuu bilchaataadha. Wallaa dhugaa isiitti baadhi. Haqa jirtu isinitti achi cak isa godhee gurratti isini baadhi. Mee maal jijjiirta waan an dubbadhu kana caala maal dubbatan OMN 40 taatee soo iftu. Kanaafi carraa nuu kenna. Warri miidiyaa OMN irra jirtan jechuu kiyya. Amma dhaamsa kiyya isinitti himaa. Waa'ee hayyoota Oromoo Jawaarira rakkoon ga'ee Baqqalarra rakkoon ga'een furmaatan taatu. Waa takkatu furmaata fidalaa. Yoo Jawaarira rakkoon ga'e maal gochuu dandeenya? Yoo Baqqalaa irra rakkoon ga'e maal gochuu dandeenya? Yoo hayyuu Oromoo irra rakkoon ga'e maal gochuu dandeenyatti uf qopheessuun nurra jira. Oppodiyoo bakka jirtutti goda keessaa guuruu dandeenya. Jawaari yoo du'e ka ajjeesu Oppodiyoodha. Tarkaanfii Oppodiyoo irraa fudhachuudhaaf qophooftanii bakka isiin galtu goda isiititti galmeeffattanii lafa kaattanii kuni gaafii deebii hin qabne si maraaf. Warri OMN irra jirtus tana dubbattee yoo jiraatte kootu. Yoo Jawaar faa waa ta'an maal gochuu dandeenyaaf gaafachuudha malee. Imimmaan boonnee Washington DC'tti Ameerikaa Justice for Jawaar. Justice for Jawaar. Joe Biden. Sun hin dalagu Jawaar biratti. Hacaaluufis bu'aan buufne sun. Tigraay Justice jecha hojii isii hojjattee dhiiga ummata isii kumaatamaan baafachaa jirti. Namni harka qullaa hacaaluudhaaf deebii deebisuu hin dandeenye nuti. Hacaaluudhaaf waan takka godhuu hin dandeenye nuti. Kanaafi Jawaar yoo du'es yoo jiraates Oromoon isa booda maal gochuu qabnaatti dalagu sirra jira. Yoo lubbuun jiraate gadi ba'ee si tajaajiluudhaaf qophoodha innis. Yoo du'e ammoo maaliif du'e eenyutu isa ajjeesee beeytee nama isa ajjeesirraa gumaa isaa baastee
akka kabajaa isaatitti isaa waan inni barbaachisu godhuudhaaf qophaa'uu sirra jira malee Saamu'eel akkas jedhe boontuun akkas jette haati warraa Baqqalaa akkas jette obboleettiin Jawaar akkas jette qabii ganna dhiise wit kun na biratti hin dalagu zeero sifir ani kan akkana eegsii isinirra maree isin biraa deemu hunda keessa warra feesbuukaan dhufte jaalala Jawaar yoo ta'e ijaaramuu sirra jira yoo Jawaar jaalatte ijaaramtee qophaa'uu sirra jira rakkoo Jawaar irra ga'e furmaata fiduudhaaf xilaata isaa keessa ajjeesirraa deebi'eeffachuudhaaf ijaaramuu sirra jira yoon ijaaramne maal nuu godhe mimmaan kee namni aga caaluu boottaniif hin jiru homa takkan fayyanneef gumaa caaluu baasee mimmaan keessan Oromoo tishartiin acaaluu ta godhattan gumaa isaa baaste meenaaf hima mana namni footoo acaaluu hin qabne hin jiru gumaa isaa baastanii bakka kanuma hojiin isin Jawaarii illee akkasuma godhuuf qophoofte Abiyyi yoo barbaade sa'a kana waan fedhe dalaguu danda'a yoo guyyaan jaratanii dhumate jechuudha kanaaf Oromoon hayyuun Oromoo warroonni silaa ufii hayyuuf hin jettan marroon akka godhaa jiru kanatti ijoollee qeerroo jettanii maqaa waamtan tana ijaara yoo rakkoon hayyoota irra ga'e tarkaanfii fudhachuudhaaf oppodiyoo gandarraa kaasee aga federaalaa jirtu maqaa galmeessa hayyoota teenarra rakkoo yoo ga'e ebalu dargaggeessi qophaa'uu qaba qeerroo ebalu qeerroon qophaa'uu qaba saniin gara kaanitti bakka waanuma takkocha haasa irra deebitanii haasa'inaa guyyaa mara isinii galee kanaafi kana wanni isinirraa eeggamu ani dhugaa isinitti marrifadhuan waan akkanaa kana Jawaar faara rakkoo yoo ga'e Oromoo isin gabbaatanii boo'uudhaaf qophaayaa jirtan ammas dhugaa isinitti maan akka ilaalcha kiyyaatitti boo'uuf qophaayaa jirtan na fakkaatte hundi keessanuu yaa akii maal haa goonu jedhaa wal mari'adhaa hayyoota teennarra yoo rakkoon ga'e falli maali jedhaa wal mari'adhaa kaleessa isinitti iyyinee furmaanni jennee ijoollee kumaatamaan marroo jalatti hiriirsinee akka ijoolleen dammayxee marroo jalatti hiriirtu godhaa jirranu ka kanarraa hafe hoo warra mana taa'usan akkam goonee ijaarrarratti haa dalaynu malee Jawaariin Abiyyiin edana yoo sa'a kana waa godhe booyuuf qophaayaa jirtan malee oppodiyoo waa godhuuf qophaayaa jirtan kanaaf jarana booyichaafuuf qopheessuun nu gayaa hin booyin haati janaazarra teettee bootte jedhe marroon sitti hime akka adiisa Jawaaris kaleessa sitti hime garuu Jawaarfa warra du'arraa haga kottee qeensa keetii kana sodaan qabne du'aaf laal warra wareegamuudhaaf saba kanaaf haga ila dheengat dabar garaa ufiitiin ufa dabanii uf ajjeesuudhaaf daraartuu tulluu jechuudha miila irratti kuftee miila jaraa dhungattee nyaachiftee bar Abiyyi rasaasaa yoo ajjeese Jawaar maal wanni takka ittiin dhagayamu kolfaa du'a siin jee kaleessa kolfaa tana fudhadhu liqimsi Jawaar du'a sodaan qabu Baqqalaan du'a sodaan qabu Hamzaan du'a sodaan qabu Oromoodhaaf uf kennan jarri kun warri kondominiyeemii fudhatee rakkate amma lola deemna jaa jira warri qulfii makiinaa fudhatee lola deemna jaa jira sanuu ka dadhabee cal'isee harka qaqqabatee taa'illee isaa ban qabu jarri sun jara qulfiitii miti jarri sun jara kondominiyeemitii miti jarri sun jara sabaati sinii wareegamuudhaaf qophaa'an sobaa miti dhugaasiif himaa Jawaar sobaa miti ka lubbuu ofiisii kenne du'uufis qophoodha Jawaar yoo ati itti hajamtee akka namaa rakkoo kana keessaan baafne wareegamuufis qopheessee jira siin jechuu barbaadeeti Jawaar fa'a kanaaf warri Oromoo taatanii hayyuu Oromoo taatanii yeroo baay'ee carraa argattanii miidiyaa garagaraa irratti yaada uummata keenyaa geettan yaadni keessan yeroo baay'ee fudhataman qabu ana biratti waanuma nam tokko haasa irra deebitanii haasaa ooltan furmaata maali waan jedhu hin beektan tokko hayyoota kanarra yoo rakkoon ga'e maal haa goonu mari'ata namni ijoollee akkamitti ijaarraa mari'ata ijaarame bar Oromoon marrootu ijaare kanaafu warra isatti dabalameen ijaaramintu jira jara san akkami ijaarraa irratti dalaguu isinirra jira malee Jawaar fa'arra rakkoon sa'a amma itee nu kana yoo ka ga'u taate boo'ichaa wanni dhufu hin jiru imimmaanii wanni dhufu hin jiru rakkoon jararra yoo ga'e maal godhuu dandeenya kanarra fuulleffadhaa jaran amma hoo jara hiisisuudhaaf akkam yoo goone dhiibbaa godhuu dandeenya maa kanarratti hin dalayne Jawaar sitti meera yoo du'ellee kana booda uffata akkasiin jee Oromoo dalage wayyaanee kuffisee maqaleetti galche qeerroo kakaase bitaa mirgaa
ODDUU aangotti baase Oromoon biyya bulchaa jira jedhe bilisoomne nuun jedhe lakkin bilisoomne ati ani Oromoo miti biyyiin fuudhe isa mana hidhaa galche Jawaar ammoo an ummata Oromootiin bilisoomne jeeni lammaffaa gadi bahee si waliin hin dalagu na ajjeeftus ajjeesuu baattus jedhe qaallitti itti darbamee achi ciisaa jira galgala kanama jaarsummaatti deemanii koottu biltsiginnaa ta'i hin ta'u jeeni achi ciisaa jira maaliif kaleessa bilisoome nuun jedhe dogoggoree jechuudha. Abiyyiin Oromoodha jedhee lammaan Oromoodha jedhee dogoggoree bilisoomne nuun jedhe har'a saniif lubbuutii yabaasa jedhee biltsiginnaa waliin hin dalagu jedhee mana hidhaa ciisaa jira. Jawaar jechuun bar nama ambaasaaddara ta'uu danda'u bar nama wucci guddaa ministeerii ta'uu danda'u bar Abiyyiin osoo inni biltsiginnaa fudhate dideetiniin amma wareegama kafaluuf achi jira jechuudha. Kanaaf falli maali ja'a wal gaafadha. Karaa marroon qabate kanarratti akkami Oromoo jabeessinee itti fufnaa gaafadha. Onneedhaan qabsootti seenaa Oromoo. Yaada fudhatama qabu gadi fida. Ijaaramuun keessattuu akka marroon ijaaree kanatti ijaaramuu qabdan. Nama tokko wayituma rakkoon itti dhufte qofa hin barbaachisu kun. Lafa jala qophaa'us hin barbaachisu. Amma kaleessa Saamu'eel waa barreesse har'a diqqaa guddaa waa'ee Jawaar fa'aasaa jirtan. Mee maalitti qophooytarree ta'iif? Mee warrummaan kaleessa Jawaar waliin nyaattanii dhuydan. Warrummaan kaleessa hayyuudhaan isin beeku. Warrummaan OMN irra teettanii waa'ee galgala ganama dubbattan. Mee waa'ee Jawaar irratti nama meeqa ijaartanii lafa qabdan. Jawaar Oromoo meeqatu ijaaramee jira. Dargaggeessa meeqa ijaartanii qabdan. Bifa kamiin ijaartan. Sochiin isaa maal fakkaata. Akkamiin sochoosuuf dalagaa jirtan. Kana dalagaa jirtanii? No. Kanaaf jaran duuti Jawaar Hacaaluun garaagarummaa hin qabdu. Hacaaluun gaaziidha. Baanziinii jechuun makiinaan tokko gaazii malee deemuu hin danda'u. Nadaaja guuttatu malee deemuu hin danda'u. Hacaaluu jechuun isa qabsoo Oromootiif nadaajiidha. Jawaaris akkasuma. Kakaleessa sibiraa kuferraa yoo hin baranne har'as kaanis ammoo mootummaan shiraa kanaa xaxaa jiraa nutti himuu dhalatti maal gochuu qabnaa waan jedhuurra mari'ataa jirtan. Hojiitti ka jiru marroo qofa. Isin marroon maaliif miidiyaarraan dhufne jettanii marroo komattan. Marroon maaliif aangoo nuun kennine jettanii marroo komattan. Maal muudama nu kennuu dibee jettanii marroo komattan. Mee maal hojjettan isin? Hojjedha hojii keessan. Oromoon maal ijaaraa jirtan? Osoo gurbaan kun jiraachuu baate marroon kun jechuu. Mee Oromoon ijaarameera ijaartanii si warri ala jirtan. No. Waan takka haga wayita miidiyaatti as baatanii dubbattanii sani malee lafarratti waan takka hojjechaa hin jirtan. Marroo rabbiin beekee lafa nuu buusee lafa nuu kaa'e jechuudha. Kanaaf hundi isaa isa tumse poolisiin Oromiyaa isa dabalamaa jira. Dargaggeessi Oromoo isa dabalamaa jira. Ka isarraa hafellee isaaf hin qabu. Kaanis ammoo isinis warri isin caalan beekne nutti hin dhiiftan miidiyaa nun affeertan yaadni kennan fudhatamu asumaa kophama kenna iyyira miidiyaa kunoo ka'uuf danda'e qabna. Sinii galami. Kana yaada jechuun namatti siqee yaada namaa fudhatee dargaggeessa lafaa dhufaa ati maal yaadda abboo Oromoodhaaf burjaajaa jirta. Oromoodhaaf dubbachaa jirta. Yaadni kee yeroo baay'ee bareedaadha. Qabsoo uummata kanaa keessatti akkana namaan ja'a malee namni nauma beeytan qofa itti dawwaltanii waasaappiin haloo saahibummamaan akkanatti hin deemu qabsoon. Tattaaffii nama qabu laalamee dargaggeessa keessaallee affeeramuu qaba. Gizee mara namuma bifa tokkoo namuma kaleessa dhufe har'a dhufaa. Nama kaleessa dhufe har'a dhufaa. Nama kaleessa har'a dhufe dhufa. Maali yoo isin nama xiinxalluun beeytanii isin? Eenyutu Oromoo tattaafataa jira dargaggeessa lafaa dhufaa keessa. Dubartii keessa waa xiinxallaa jiran. Warri miidiyaa harkaa qabdan jechuudha. Malee cal'istaniitumaan har'as bifuma tokko yoo fidde waan biraa dhiisaa jirana. Asiirri nama dhugu kuni gizee mara yoo asiira gosa tokkoo dhuge nama salacha. Ganamallee xibsii nyaattee galgalallee xibsii nyaattee zuhuriillee xibsii nyaattee subiillee xibsii nyaattee misaallee xibsii yoo nyaatte siin nyaatamu bar. Akka godhaa jirtan isin qabsoon Oromoo ammoo akkasitti hin deemu. Iddoo qabsaayaan Oromoo jiru mara laaltee arguudha qabda. Fiddee yaada isaa fudhachuu qabda. Yaada isaa uummataan biraan ga'uu qabda. Yoo uummanni yaadni isaa nuun taane jedhe sun uummata kuffisa. Isin ammoo galgalli qixxaa, ganamni qixxaa, subiin qixxaa, misaan qixxaa, zuhuriin qixxaa wal fakkaatama itti ooftan. Naaw fashaluu jedhamu. Sanumaayyuu akkuma wal beeytanii dachaafatanii yoominumayyuu akkuma wal beekuun namni waan takkatti qofa isinirraa jaaladha. Warra OMN irra hojjettanuu jechuudha. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromootii fi oduu gabaasuu irratti
parsantii dhibbaan dhibbatti naatatanii jirtan. Dhugaa isinitti waan isin dalagaa jirtan illee ndooysu. Oduu gabaasuu irratti sa'atiidhaan seenaa oduu Oromoo dhiyeessuu irratti marii godhuu irratti perfectidha. Parsantii dhibbaan dhibbatti ajaa'ibaaf naatatan. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo gabaasaa jirtu. Rakkoo Oromoo gabaasaa jirtu. Oduun sa'atii isaa eeggatee gabaafamaa jira. Sa'atii isaa eegee dhiyaataa jira. Sa'atii waan kanaatitti sakandii takkaaf irraa qannasuu hin qabdan itti jabaadha. Kanarratti isin tumsina. OMN ammoo keessanii miti. Miidiyaa kenna. OMN jechuun Oromoo Jawaar Muhammadii fi OMN anaaf garaagarummaa hin qabu. Si galaami. Hojii keessanis yoo natti toluu baate OMN anaaf mucaa Jawaarsanii garaagarummaa hin qabu. Oromoo Jawaarsanii miidiyaan OMN anaaf akkasi. Miidiyaa qabsoo wayyaanee caccabsee lafa kaa'e waan ta'eef Oromoo hunda biratti kabajamu. Kanaaf oduun isin dhiyeessitan dansaa. Mariin isin gootan dansaa. Garuu wanta akkatti bifuma wal fakkaataa dhufa. Fakkeenya Kaayiroo yoo fudhattan marti isaa gurfama takka keessa galan iftaan illee jaruma dhufa, zuhri illee jaruma dhufa, misaa illee jaruma dhufa, subii illee jaruma dhufa. Warra Kanaadaa yoo fudhattan galgala illee jaruma dhufa, sa'atii booda illee jaruma dhufa, subii irratti illee jaruma dhufa. Hin qayyaran bakka namni kun eessa jira nama duraan beekan malee tokkocha nama haarawaa OMN hin fidu jiru. Hin fidu. Isaan waan akkasii hin beekan. Qabsoon ammoo akkasittiin socho'u. Bakka fedhee haa jiraatu namni nama qabsoo Oromoo sochoosu tokko carraa kennanii fi yaada isaa irraa fuudhanii nama waa dubbachuu danda'u kamuyyuu haasofsiisuu nama jiru. Kanaaf isin warri Washington DC jiru achumatti wal mari'attanii haala galgala abboo yeroo qabda jettanii ni kama Washington DC jiru yoo fiddan. Subii dalbalee warri Kanaadaa jiru walitti dawwaloo akkami boru sa'aatii booda firii jirtaa zaak. Isuma fida. Sa'a booda dawwalaa akkami akkasi adaboo asuma fida. Asiin Kaayiroo jirullee achumaan dawwalee kamana jiru san akkami abboo booddee marii goona. Sanuma fida. Maa nama dhabame? Qaqayyaranii waa maraa dhiyeessan jiran. Kanaafi galatooma hojii boonsaa hojjechaa jirtu. Wanni kana keessa isinii tuqeef waan isin dalagaa jirtan hundaa isin galatoofannaa. Oduu irratti wanni isinirra hafe hin jiru akka duraaniitti deebitanii dalagaa jirtu. Dhugaa namatti tola. Garuu warra galgalaa ganama saba kanaaf iyyaa jiru. Nuti bari yoo isin sadaqaa OMN kadhattanillee warra ummata kakaasu keessaa isa tokko carraa argachuu qaba namni akkana. Kanaaf isin ofiin beekuu qabdan silaa namni isinitti himuun qabu. Waan ofiin hin beekneef isinuma afoo qaqqabnee lallaallaa. Yoo isinillee galuu baate dhiisa nuti garuu meediyaa qabna. OMN irra dhufuudhaaf anaa birqii miti dantaallee ittiin qabu. Haa ta'u garuu isin akkana fakkaatutti nama gurfaa takka keessa galuutu sa'aatiin wal affeera malee waan addisii fiddanii jijjiiramuu qaba isiniin ja'a namni mootummaa ijaaru tokko namni waan gaarii ijaaru tokko bakka maraa damee qabaachuu qaba. Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa, Afrikaa, Saawuz Afrikaa bakka akkasii funaanan malee warrummaan Kanaadaa yoo wajji mari'attan. Yoo dameen keessan tokko Kaayiroo jiraate dameen Kaayiroo sun yoo achumarraa yaa'ee istaadiyoomarraa galgalaa madama jarma laalle. Idabbiral. Dhiifama nuu godha garuu. Kanaafi maaliif kana mara kaase beeytanii? Waa'ee Jawaarfaa irratti Jawaarfaa gize marakkoo wayii argamee maatiin isaanii rakkoo kanaattu jira waan akkanaattu deemaa jedhee Oromoon je'ina. Lafa jala qophaa'uun irra jira jedhan homa kamiifuyyuu jedhan maal taatanis. Rakkoo dhufuun beeytanii qophaayaa ijaaramaa nama ijaaraa isiniin jechaa turre. Maaf hin ijaarinaa nama gamma? Jawaarfaa irra rakkoon ga'ee mucaan barreesse bakka amarti isaa dub. No, ijaara ammarraa kaasa. Tatarte mee danumarraa iyyuu kaasa. Wal mari'adhaa. Nama qopheeffadhaa. Fuulduraafuu iyyuu rakkoon hayyoota Oromoo yoo irra ga'e furmaanni kana bifa kanaan sochoona jedhaa waa murteessa. Akkas godhaa jiran. Yoo akkas hin taane wallaahi billaa wanni dhufu takka hin jiru isin akkam isin deemtan kanatti ulfaataadhaa jarri sun ammoo jara waa takka irraa shakkii hin qabne rabbiin jara haatiisu kaleessallee rabbitu jara tumse borillee rabbi jira. Iftaan illee rabbi jira gara fuulduraatitti illee rabbitu isaanii tumsa waan ta'eef kanaan gara kiyyaa tawakkaltu alallaa jedhee jira waa'ee hidhamtoota siyaasaa irratti. Rabbitti kenne waan rabbi fide hundaayyuu hin fudhadha. Kara kamiinuu jechuun waan rabbi irraa gadi dhufe hin taqabbalaa. Saniin gara kaanitti Jawaariin rabbitti kennane amaanaa. Baqqalaa rabbitti kennine amaanaa. Hidhamtoota siyaasaa amaanaa kennane nuti. Amaanaa kenna rabbi nu haa jabeessu. Saniin gara kaanitti Oromoon ijaaramisiin ja'a.
humna qabdu tumsii marroon nama si godhaa jira nama ta'uu yoo barbaadde bira dhaabbadhu. Poolisiin Oromiyaa marroon nama si godhaa jira nama ta'uu yoo barbaaddan bira dhaabbadha. Salphina jalaa bahuudhaaf akka Oromootitti uf haa dandeenyu uf haa taanu isiniin jechaa jira. Kanaaf dubbiin Abiyyi Ahmadii ta ajandaa taate tunis har'arraa boritti achi tarraan dhumatte sunis. Abiyyiin ammas waan biraa uumuudhaaf deema yookaan booji'ama yookaan akkuma isiniin jedhe baqachuudhaaf haala mijeeffate biyya gadhiisee baha. Kanaaf ajandaan isaa halkan takka qofa bultii boriin jira nama wanni takka. Waa'een isaallee boriin haasa'amu. Kanaaf waa'ee hidhamtoota teennaa tokko Oromoon hundi tawakkaltu jedha. Eenyutti Rabbii Jawaar hidhetti. Rabbii Hacaaluu ajjeesetti Rabbii Jawaar hidhetti tawakkaltu alallaahi waan goote godhi jedhaani Rabbi kenna. Namni Rabbitti kennan lafan kaayamu. Kaleessallee Rabbumatu eege. Iftaanis boris edanas Rabbuma jira. Isa dhiisisii biyya nagaa keessa jiru Rabbis eega bar. Kanaaf jarana bifa kanaan onnee kenna sabrii itti haa kenninu. Yoo ma dhufe duuka fiidan dogoggora garuu fiigicha akkasiisan caalaa yoo ijaaramne furmaatan ta'u ijaaramne yoo qophoofne jama kanarra yoo jara kanarra rakkoon nu jalaa ga'e bifa akkanaatiin tarkaanfii fudhachuu dandeenya. Bifa akkanaa kanaan xilaanni jaraa barbeekaman amma xilaanni Oromoo eenyu beektu ma'aruufa oppodiyoodha. Oppodiyoon eessa jirti? Oromiyaa keessa jirti. Biyya biraa deemtee hin barbaaddu. Kanaafuyyuu qophaa'uu si barbaachisa kaa ijaaramuu si barbaachisa kaa dhumate wanni biraan jiru. Gumaa Hacee, gumaa Jawaar, gumaa Baqqalaa yoo karaa koon irra ga'u taate baasuudhaaf biyya biraa deemtee sin gaafatu. Oromiyaa keessa jirti warrumaa achi jirurraa baafatta jechuu kiyya. Kana gochuudhaaf ammoo yoo ijaaramte qofa yoo akka namaatti tokkummaa qabaattee jabaatte qofa wattuma rakkoon dhufe qofa hayyoota ta'en maaloo hayyoota ta'en no. Dogoggora guddaa wallaahi an kanan fudhadhu abadan. An Jawaarii Rabbitti kenne Rabbiirra baqqa yoo Rabbiin ajjeese Rabbitus ajjeese. Abiyyiin kaleessa yaalee dadhabe yeroo 8 yaalee dadhabe yoo har'a inni du'e Rabbitu ajjeese. Sababaan garuu oppodiyoodha. Saniifuu qophaa'uu malee maaliin achi fiiguun as fiiguun booyuu maal jechuu gadduu maali naayi. Kan of keessaa balleessaa isiniin jaa walumaa galatti marroo jabeessaa poolisiin Oromiyaa marroo dabalamaa itti fufaa haaluma jirtan kanaan jabaadhaa. Injifannoon yeroo dhiyootti xumurama. Abiyyiin boriif iftaaniin booji'ama. Achi booda biyyi gara nagaatti deebitii tasgabbiin hin dhufaa biyya misoomaa taati Itoophiyaan badhaatu Itoophiyaa laliftuu ijaaruudhaaf deemna. Jabaadhaa kanarratti isiniin jenna warroonni ilmaan Oromoo taatan hayyuun Oromoo beekaan Oromoo barsiisaan Oromoo piroofeesarri Oromoo injiinarri Oromoo biyya keessa jirtu biyya alaa jirtu egeree Oromootirra mari'adhu egeree hayyuu keetiirra mari'adhu waallee lafa buufadhu waa qopheeffadhu guyyaa rakkoon dhufte qofa fiiguun hiikan qabu furmaatan qabu. Nam tokko lafa jala waa ijaarata lafa jala waa facaafata lafa jala waa qotata lafa jala qotee lafa isaa bilcheessee maaliif akka godha gabareen beeytu qotee bulaan lafa am fakkeenyaaf qamadii facaasu yoo hede qonna qotee galabbaxee ammallee takka ati deebisee qotee galabbaxee takka ammallee galabbaxee bilcheessee yeroo as maraan isaa ga'e eegee facaafata sanyii isaa. Godhe Finfinnee amma keessa hidhamtoota maal jedhamee koo maal barreessite? Finfinneen amma Finfinnee keessa hidhamtoonni tuutoo diddiimaa kan konkolaataa irratti meeshaalee waraanaa jajjaba hidhatanii jiran lakkoofsaan baay'ee ta'an magaalaa Finfinnee keessa deemaa jiru.